Ashamaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Adaanuu YouTube kan taatan hundi keessanuu share, like, comment gochuudhaan na bukkee dhaabadhaa isiniin jedha. Warroonni maatii kiyya hin taane immoo maatii kiyya naa ta'aa isiniin jedha. Warroonni maatii kiyya taatanii jirtan immoo akkuma jirtanitti na jajjabeessaa isiniin jedha. Viidiyoo kana share, comment gochuudhaan bira hin darbinaan isiniin jedha. Har'a viidiyoo wayii yookiin immoo yaada amma torbee lama yookiin torbee sadi guutee jira jechuudha. Yaada sanarrattidha jechuudha. Yaada dabalataa kanan fidadhee dhufe. Yaadni sun immoo akkuma kanaan dura isiniin jedhee waa'ee maatii kiyyaa irratti jechuudha. Maatiin kiyyaa waan irra jiru, waan isaan irra ga'e, rakkoo isaan irra ga'e isinitti himeetiin jira jechuudha. Viidiyoo sana namoonni dhaggeeffatanii jirtu isiniin jedha. Innaa kanaafuu amma sadarkaa maaliirra jiru, mana isaaniitti deebi'aniiru iyyuu kan jedhuu fi waa'ee kanarratti jechuudha kanani qabadhee isinii dhufe. Boru anaani kanarra ga'e nama biraallee ga'uu ni danda'a jechuudha. Innaa kanaafuu maasiniin jechuu barbaadee tananii amma akkuma seera aadaa fi duudhaa uummata Oromootti jechuudha. Namni nama ajjeese tokko yookiin immoo namni ajjeesuus haa baatu ajjeeseera ajjeesaniiru qeetti dhufnaan ajjeesuu dhufnaan ofirraa ajjeesaniiru jechuudha. Innaa seerris immoo nama si ajjeesuu dhufe tokko ajjeesii yookaan immoo nama si miidhuu dhufe tokko zim jedhiiti ilaalii hin jedhu. Amma lubbuun ofii nama keessaa baatutti walumaan taaggalu jechuudha. Abbaan mo'ate ni ajjeesa, abbaan mo'atame immoo ni du'a jechuudha. Innaa maal isiniin jechuu barbaadee tananii ani viidiyoo dura waraabirratti hundumaa dubbadheetiin jira. Akkaataa isaan qe'ee isaaniitii ba'an, akkaataa qe'een isaanii barbadaa'ee isaan immoo yookiin immoo maatii kiyya osoo hin taane lammii kiyyaa isiniin jedheera. Nam tokko miti, nam lamaa miti, nama hedduudha isiniin jedha. Innaa kanaafuu amma waa'ee gumaarra jiran jechuudha. Namni tokko yoo nama ajjeese gumaa jara sanaatti yoo awwaachuu baatan, gumaa jara sanaa yoo kaffaluu baatan namni naannaa sanatti deebi'ee hin galu jechuudha. Naannaa sana walirra deemuun hin danda'amu, laga tokko walitti ce'uun hin danda'amu jechuudha akkuma seeraattu. Amma akkuma seera aadaa fi duudhaa uummata Oromootti namni nama ajjeese tokko gumaa kaffalaa jechuudha. Gumaa kaffalaa. Amma maalirra jiru yoon isiniin jedhee sadarkaa tokkorraa qabe amma sadaffaa deemanii jiranii isaan isinitti hima jechuudha. Innan isinitti himus immoo jalqabaa fi namoonni gumaa murani kuni nama akka koofii yookiin immoo nama homaan beekne osoo hin taane nama guula jechuudha. Guuladha yookiin immoo warroota gurguddaa beekaa warroota gumaa muruu danda'an warroota dur leenjiisaa qaban jechuudha. Jalqaba otoo jara guula yookiin immoo jara gumaa muruu danda'u kana osoo isaan hin argatiin dura eessa deemanii haadha siinqee fi abbaa gadaa bira deemanii jechuudha. Isaan bira deemanii gumaa namaa kana akkamitti ofirraa kaffalla jedhanii gaafatanii erga isaan lamaan gaafataniin booda akkaataa isaan ofirraa kaffalaniin itti himan jechuudha. Achiin booda namoota kana barbaacha meeqaan jechuudha kan maatiin kiyya argate. Isaan erga argamaniin booda har'uma mana warraa dhaqanii gumaa jara sanaa hin muran jechuudha. Maswaatii meeqadha jechuudha kan kaffalamu dadhabbii meeqa keessa darbee jechuudha innooyyuu. Fakkeenyaaf tokkoffaa gaafa gumaa jara kanaa muruudhaaf namoonni walitti dhufanii namoonni gumaa muruu danda'an kun gaafa walitti dhufanii gumaa kana muruudhaaf
jammaraan isinitti himaa. Nurraa fagoo jechuudha. Nurraa fagoo namoonni naannaan itti dhaladhe beeku yoo jiraatee fi naannoo Hamboon gaditti katamaa wayitu jira. Katamaan suni Baabbicha jedhama jechuudha. Baabbicha irratti immoo gara naasaa Duukam kan jedhu irratti tulluu wayitu jira. Tulluu sanarra dhaabatan jechuudha. Gaafa duraadhaa fi achirra dhaabatanii seera waan ta'eef jechuudha. Seera akkaataa gumaan itti muramu waan ta'eef gaafa duraa achirra dhaabbatanii gaafa lammataa immoo torbee sanatti immoo raffisoo halangaa kan jedhamutu jira jechuudha. Ganda gandaan siniin jedha. Achirraa siqanii akkanam amma isaan beeku garuu amma isaan walirraa siqan hin beeku. Biyya lammaffaa keessa dhaabbatanii jechuudha. Ganda lammaffaa keessa biyya lammaffaa keessa osoo hin taane ganda lammaffaa jechuudha. Gaafa sadaffaa maatiin keenyaa fi maatiin gurbaa du'ee kuni waamamanii jechuudha. Yoo waamamanii dhufan kana dhugaa waaqa anatti wanta na dinqisiisu tokko ta'e dhugaa ani maalifi nama walajjeesuu sin agarree nama gumaa kaffalu sin argine nama gumaa kaffalatu sin argine waan ta'eef anaaf gisee duraatiif yookiin immoo awwal marraa kan jedhan warri arabaa jechuudha. Innaa kanaafuu amma kan wanta isaan godhanii maatiin kiyya bakkuma bittinnaahanii jiraniiti walitti qabamanii dhufan jechuudha. Maatii kiyya yeroo isin jedhu faamiliidhuma kiyya muluu jechuudha. Erga walitti qabamanii dhufaniin booda isaan laga bishaan yaa'ee hin cinnetu jira. Lagichi Qilee jedhama ture. Namoonni naannoo sanarra hin beekanii warri kan keenya laga gama dhaabatan jechuudha. Warri immoo mucaa irraa du'e yookiin gurbaan irraa du'e kun immoo laga gamana dhaabatanii jechuudha. Innaa warri gumaa muru kunii fardaa fidanii dhufanii sangaa takkaaf goromsa takka fidanii ni dhufanii innaa namuma dubara tokkoo fi dhiira tokko jechuudha. Isaan kana maal godhanii naan jechuu dandeessu anaafis gaaffiidha jechuudha. Akkaataan odeeffannoo kana jala bu'ee dhaggeeffadhetti yookiin immoo argadhetti jechuudha. Ani garuu viidiyoo qabatamaadhaan osoo na bira ga'ee bareedaa ture. Yeroo sanaa fi sodaan waan jiruu fi namni viidiyoo waraabuu hin danda'u. Wanti kun gadda waan ta'eef jechuudha. Warri gurbaa du'ee gadda keessa jiru. Warri keenyas immoo akkasuma gammachuu hin qabanii. Namni qeensa irraa gubatee namni qabeenya isaa barbadaa'ee gammachuu hin qabu. Viidiyoo kana waraabaa na biraan ga'a jechuuf anaanillee natti ulfaata jechuudha. Amma akka isaanitti natti manitti warri guula muru yookiin warri gumaa muru kunii farda kana loogamanii jedhani. Farda kana erga loogamaniin booda jabbii takkaa fi jibicha takka immoo yookiin sangaa tokkoo fi sa'aa tokko immoo walitti xamadanii jedhani. Erga walitti xamadaniin booda nama ammallee deebisanii nama dhiira tokkoo fi dubartii tokkoo walitti xamadanii jedhani. Akkan odeeffannoo argadhetti jechuudha. Innaa erga walitti xamadaniin booda hundi kun ni xamadama. Warri xamadu warra gumaa muruu fi warra keenya warra gumaa kaffalu jechuudha. Innaa kanaafuu achiin booda erga wanti kun godhameen booda abbaan mucaa wanta godhun sinitti maka. Warri keenya erga kanan godhaniin booda warri mucaa immoo yookiin abbaan mucaa farda sanaa garbuu fidee dhufee jechuudha. Garbuu fidee dhufee garbuu kana jala godhee luugama afaanii baasee farda kana garbuu nyaachisee jechuudha. Innaa achiin immoo deebi'ee sa'aa fi sangaa tokko immoo kan walitti xamadan kan ammoo jechuudha. Isaan immoo walirraa hiikeetii marga fidee dhufee marga kenneefi jechuudha. Achiin immoo booda nama dhiiraa fi dubartiin takka walitti hidhamanii jiranii isaan immoo hiikaniituma garaagara oofanii jedhani. Hadduma hiikanii garaagara oofanii jedhani. Isinii galee erga wanti kun godhameen booda naannaa keenya miti kun xiqqoo nurraa fagaata ganda biraadha. Mucaan du'e ganda keenya keessatti iyyuu haa ta'u malee
warri abbaan isaa fi haati isaa immoo ganda biraa keessadha jechuudha. Innaa kanaafuu maatiin kiyya yookiin immoo faamiliin kiyya muluunii gara sanatti godaanee waan jiruufi isaan laga gama dhaabbatanii teenya isaanii warra isaan kunis laga gamana dhaabbatanii erga wanti kun godhamee walitti sissiquu jechuudha. Walitti siqanii warroonni naannaa sana jiranii namoota kanaaf nyaata qopheessanii wantoota tokko waan isaan dhugan kana ganamaa qabanii seera kana guutuudhaaf ganamaa kan qaban amma galgalaatti jedhan kan achi ture uummanni jechuudha. Uummanni gamaa hin hafne laga gama kan dhaabatu kabira laga gamana kan dhaabatu kabira jechuudha. Innaa faamiliin gurbaas namni takka hin hafu. Innaa sadarkaa kanarra gaaniiti jiranii. Amma isteeppii meeqa deemaniiru? Isteeppii sadaffaa deemaniiru jechuudha. Gizee sadaffaa kana yaalii godhanii jiranii. Inni arfaffaa gara mana warra mucaati jedhan kan isaan dhaqanii. Mana warra mucaa deemanii wanta godhamuu qabu waan isaan godhan hin beeku. Gaaf sanaa akka jedhamutti gumaan ni murama jedhanii namoonni fira karaa kiyyaa fi fira gurbaa du'e kun immoo walitti dhufee akkuma kanaan dura hoolaa qalaniifaa jedhanii hin beeku. Odeeffannoon kun gana anaan mana hin qaqqabne kan mana qaqqabee jiru akkas godhamaadha jechuudha. Innaa gumaan gaaf sana ni murama. Gumaan namaa kun jechuudha. Gumaan namaa kun immoo erga murameen booda jarri kun immoo harka wal qabatu jechuudha. Warri gurbaa ajjeesee fi warri gurbaan irraa du'e kun jechuudha. Innaa kanaafuu ani immoo wantani isinitti dhaammadhutu jira jechuudha. Maaliif yoonaan jettanii maatiin tiyyaa akkuma isiniin jedhe manni isaanii irraa gubateera. Qabeenyaan barbadaa'eera. Gumaa namaa kaffaluun hin beekan akkan akkasitti ilaalutti hin ulfaatanatti fakkaata. Garuu ganaadha karatti citteensaa hammee muramuunsaa wanti hin beekamne. Gumaan namaa immoo akkuma namni beeku mana isaatii yookiin immoo qe'ee isaatii hammaaree gumaa kana hin kaffalu. Gimmaasha manaallee yoo itti dabalanii gimmaasha immoo alaa itti kadhatu jechuudha. Innaa kanaafuu warri kaan immoo waaqayyoo gumaa kanallee isinirraa haa baasu jedhanii kan eebbisutu jira. Kan qabu hin kennaa, kan dhabe immoo gumaa kana rabbi isinirraa haa baasu jedhanii eebbisan jechuudha. Innaa kanaafuu anillee wanta isiniin jedhu hundumti keessanuu warroonni sagalee kiyya dhageessan kunii warroonni koomentiis, laayikiis, sheeriis naa gootan hundi keessanuu wanta isiniin jedhu rabbii gumaa isinirraa haa baasu nuun jedha. Wanti kun dhaammatee namatti hin dhufu, hadagaan kan namatti dhufu kun akkasumatti namatti dhufu jechuudha. Diingata namatti dhufa. Maatii dur yookiin immoo maatii dur nooree naannaa sana jiraate qabeenyaan mana keessaa tilmaamamuu kan hin dandeenye jechuudha. Lubbuu mucaa kanaa tilmaamanii gumaan muramuu ni danda'a. Gumaan sun kaffalamuu ni danda'a. Garuu immoo qabeenyaan mana keessa gubate tilmaamamuu hin danda'u jechuudha. Maaliif namni tokko waggaa 20-30 yoo ta'e wal fuudhee waliin jira yoo ta'e qabeenyaan mana sana keessatti horamee jiru tilmaamamuu hin danda'u jechuudha. Isinii galee minaan xireen jiraachuu danda'a, birriin jiraachuu hin danda'a. Wanti mana keessaa dhabamee lubbuu namaa sana fudhatanii baqataniiru malee lubbuu namaati ol kan ta'u immoo kan isaan hidimee isaanii itti xaaranii itti dadhabanii mana isaanii keessa kaawwatanii isa kaan dhoksatanii qabantu jira jechuudha. Wantoonni kun hundi tilmaamamuu qabeenyaan tilmaamamuu kan hin dandeenye barbadaa'etu jira isiniin jedha. Innaa haa ta'u malee qabeenyaan haa ta'u boru itti dhufama. Namni nagaa ta'uudha. Kana biraanis immoo in ulfaata beektanii wantuma hin jedhutu na jalaa bada gizee tokko gizee akka namni maal jedhani seetan gizee tokko mammaaksa wayii
fandishaanii kan keessi isaa gubatu duubaan xaaxaa jedhani. Amma yeroon akkanatti taa'ee isinitti haasa'u kana dhugaa waaqa dubbachuudhaaf keessi kiyya akka anaan na gubatu hin beeku. Isinii galee akka illee bakka waanuma godhuun dhaba malee baay'ee kana jechuudha kan itti dhaga'amu. Innaa maaliifii gochoonni kun haala hin beekamneen maatii ofirra innaa ga'u. Gochoonni kun wanta hin yaadamne tokko maatii keessan irra yeroo ga'u baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Humnaa ol kan beeku amma garuu xiqqoo taragaaga'eera jechuudha. Akka duraatti garuu baay'ee kanan dadhabe. Hojiin hojiidhaa, aariin aariidhaa, bakka isaan jiran barbaaduuf bilbilaan argachuu hin danda'u. Wantoota kanarratti baay'een cinqamaa ture jechuudha. Inni ammas immoo galata rabbii fuula qabatee jira. Gara fuulduraatti ni xumurannaa. Gumaa kana ofirraa fidnaa. Jennee jedhanii isaanis jaarsa biyyaa, beekaa biyyaa kan gumaa muruu danda'u, kan hundumaa godhuu danda'u jaarsi biyyaa bahee wanta hundaa isaa nuu xumuraa jira isiniin jedha. Ana isiniin jedhus immoo waaqayyo gumaa kana isinirra haa baasu nuun jedhaatii koomentii jalatti nu eebbisaadha isiniin jedha. Innaa waaqayyo wanta akkasii isinii haa baasu. Maatii keessanirraas wanta akkasii isinirraa haa fageessu. Karaa deemaa dhufee mana keessan keessatti isin ajjeesu dhufee karaa deemaa dhufee mana keessan keessatti rakkoo isinirratti uume, maatii keessan irratti rakkoo uume akkasitti uummata rakkisu. Namni takka yoo du'e uummata meeqatu rakkata, mana meeqatu buqqa'e, mana meeqatu gubatee, uummata meeqatu buqqa'e jechuudha. Innaa kana waaqayyo isin haa baasu isiniin jedha. Galatooma ulfaadhaa. Share, like, comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Innaa kanaafuu hundi keessanuu yoo isinii danda'ame koomentii jalatti akkuma isiniin jedhe waaqayyoo gumaa nama kanaa isinirraa haa baasu nuun jedha. Isiniin jedha galatooma ulfaadhaa. Share, like, comment gochuudhaan na bukkee dhaabadhaa na jajjabeessaa isiniin jedha. Galatooma ulfaadhaa.